isaan ni beekan siistama isaaniitu jira siistama nuti hin beekne jechuun siistama isaaniitu jira. Yaani jira. Yes, siistama isaaniitu jira. Siistama akkamitti waan mootummaan takka hin beekne namni biyya san keessa jiraata namni tokko bar hoomlasa biyya tana keessa jiru bar takka beekanii bar adreesatti godhanii biyya tana akkamitti Ameerikaa waan kana hin beekne. barni beekanii isaanillee bar mana sanii fi they go with their location. Ni beekanii bar. Egaa wanni magaalaa keessa deddeemanii rabshaa dhaabanii maaltu raawwu deemaniitu bakka dingata abalu kun isa tana jedhanii manatti xiraqanii fuudhuudha. Nama jiru ni beekan nama galmee isaanii keessa wanni addunyaan tun akka biyya teenyaatti miti mattaawaqaa quxuriidhaa si kan hin deeman si galee waa mara lakkoofsa keessa kompiitaraan naqataniituma koodii ta'e qofatti naqan eenyu hoomlasni keessa jira eenyutu waa eeggataa jira eenyutu riijektii takka beekan. Wannummaa yaanii dira sammara akka suudareemetti nama barbaadanii maaltu raawwu ijoolleen bargaara galtee maantana. No tiraakan ijoolleen kara gaaraa guuramaa jirti tiraakan. Beeko san dhageenye san isintu dhageenye tiraakas. Ijoolleen gaara jirtiin oo gaara jirti ijoolleen. Lakki tiraakaa san isintu beeka. Aan sistama ishii kanaan na ajaa'ibe sistamni kun. Sistamni kun akkamitti Ameerikaan sistaman. Dugaaqeeti bosona seenu jira dugaaqeeti kara gaara yaman sun Minisootaan banamee jira dugaaqeeti bakka tan nama jettee wallahi. Kara yamaniini. Dhugaan isin jaargaa karaa gaaratiin Kanaadaa seenaa jibbaan aan jedhe namni eeggatu karaa gaara. Wallahi. Yaman Ameerikatti kalooti. Bakka walluma taate Kanadaan Ameerikaa taate Ameerikaa Yaman taate obboleessanii. It's fucking crazy. Garuu wanni tokko wanni tokko wanni beekuu qabdu warra waa hatu dhiifama naa godhi Somaaleen tun uummata Somaalee maraa miti. Warra wanni kana achi barbaree jira. Wanni kun amata lama dura bahaa ture miidiyaa kanarratti jechuudha. Gaafa koronaadhaa sanii Somaaleen tuni waan mootummaa kana maqaa gargaarsa jedhuun maalii jedhuun guuranii achi barbaranii turan. Hattuun hidhamuu qabdi. Sorry, uummata Somaalee hundaa miti. Hattuun Nasir, I know you for so many years. You know, this whole Bena. In a real life, namni simbene, they don't know who you are. Internet, they judge you. The same thing as me. Garu wanta kasi. It's not lolukuni Somali hajamu fi. They have to target somebody. Nama to target goruchu. Kuni dubbin Somali fi mito balesa. Kuni. Yagutu rakun. Biyya kuni sababa Somaalee jechuun maal jechuudha gurraacha jechuudha gurraacha afaaniin waan hin jenne jecha Somaalee jechuun is excuse adeera Oromoo fi Somaalee maaltu addan baase karaa kana gubbaa faranjiin mee naa hime Oromoo jaaniiti faranjiin addan beeti ati ijaaba godhatta Somaaleen ijaaba godhatti. Magaalaa amma waan inni jira galee jira udaan Somaaleen laaqqattee namuutu gaafatamu. No Oromoonis laaqqachuma turte ha Somaalee kanaatu onnee qaba guddoo argate malee. I don't want to say too much. No, ani waa'ee Oromoo maqaa dhahoo osoo hin taane namuu keessa jiraadha. This is not about Somali. This is about whether black people mata gurraacha sodaachisuudhaa fi akkaataa systematically Ameerikaan tuni waan akkanaa kana qabdi. Gizee nama cufoo gurraacha cufoo waliin dhahuu barbaadde nama tokko targeetii keessaa godhatti. Sababaa suniitiin immoo nama cufoo waliin dhooyte jechuudha. Siigalee? So it's not about Somali. It's not about Somali. Oromoon gowwimina irra guddina anaamiti yoo Somaaleen taane nan tuitu jettee sammuu isii keessatti guuttattee jirti. No, nigga, they're coming for you. Sii dhufu jirti karaa Yaman deeme karaa gaaraa. Sii dhufu jirti. No, Somaaleen inumaa sii miti. Somaaleen inumaa onnee qabdi. Karri Yaman eessan immoo bayi. Somaaleen onnee qabdi firraa dhorkiti. No, Somaaleen onnee qabdi firraa dhorkiti ibsa. Oromootuun sodaattu yoo mootummaan itti dhufte harka kan itee deemte obboleessa. That's how much it is. Garte? So it's not about Somali, man. Somali Oromootu waan akkanaa kana jaa malee it's not about Somali. Faranjii maa gabbaatee gurraachi gabbee loolu jira. It's not about Somali. It's about everybody gurraachi yoo taate.
Amasi gaafii ati gaafatteef nama I dhaqanii I don't have too much comment on this, and also I don't really want to say too much, you know. So I know what you're saying. I know what you're saying. Laali gaafii ati gaafatteen Yurooppii kana hoomaleesii cufanii beekaniiti. Wanni hoomaleesii cufa beekanii fi Yurooppii kana hundinuu mootummaa jala kufa gudura. Sigalee mootummaa jala kufee mazaggabama. Waraqaan qabuumi waraqaa sun harkachuun mazaggabama. Waraqaa sun harkachuudhaa fi adireesii itti hima. Ameerikaa keessa waraqaa harkannaan adireesiin kee qaburooti bakkiteen ati galtu qaburooti. Yoo mootummaan dhuftee adireesii sun dhuftee mana suni nam tokko nagartu obboleessa. Maaliif akkas reema fakkeenya? Because I biyya never- guddoon nama I- miiliyoona dhibba lamaa jira. ani biyya Minnesota jiraadheen beeku gaafa lama moo sadii hin dhaqe Minnesota. I never been there. I live in West Coast, from East Coast to West Coast. So Maali haawee seenan hin jani kan ati Minnesota dubbatta. Magaalaa bareedu tujjaaraa san. magaalata Ta Namni gurraachi jiruu fi rifuujiin jiru cufa dhaqu jira obboleessa. Beekame magaalaa. Aboota faraan dabalaa jiru takka madaliga. Wanni baana Hawaii. Hawaii. anyways Hawaii. yeah Ati Itoophiyaan dhufanii maal irraa ati galtee biyyatti? Galtee baasabora galtee na fakkaata haala kana. Amata beeka. Asuman jiran amata afur mokkara ama sadii yoo miidiyaa kan dallanjiiri takka biyya laa jiru. No, deemee favor anamma nin deema torban arraan hin deema jumma kana beeka Nazira. Qawween muutira kaa dhufe qawween nu gabbashaa jira qawween ismuun dalagatu barbaada qawween ana zanaa fataan jechuu dhufeeti shaqqalatu dhufte. dhiifama nama shaatii shakkalatuma jirta wareedhaan itti fufu. Maal shaqqalatu jiran gaccufeetiin ammaan takaan ililli dalagaa darbaaf jiru. mucaa kana ililli darbaaf mee ililli Aboo deema waan tokko naan darbina bas khalaas. Ibsaadhaa barramni kun. Biyya ililli kana tan hin jiru obboleessa kiyya odoo ililli raajaa qabaadhe ililli naa kan daajatin taa'ee si waliin galchu itti argadhee ta'a. Maal na seetan si? maal yoo ililli yoo dalagatte eenyu si dhorka maal wadi yoo namni No way tun dalagaa miti tun uummata Siiriyaadhaa uummata waniidhaa san gargaarani haadhota daabboo naa bitatu san. Ani egaan waan san argina sirraa galee dhaabaan irraa. Naa kan naajisin hin jeessin gaafadheen. Ibsaan nama. dalagadhu Wallahi taa'imni Dalagadhu. sa'a lama booda kara dalagaa deemu deeman sa'a lama booda wallahi lazi saraan na teessan. achi meeqa amma si bira awurooppaa saa meeqa Sa'a 20 jirra ammaan tana 23 nan deeman sa'a ja'a booda halkan keessan dalagaa sii galee. Halkan malee maallaan hin jiru biyya tana. So amma walumaa galatti wani an jechuu barbaadu jara keenya sa'a matanallee naan fataa zanaa fataa jechuu barbaada. Cinqii Ameerikaatiifis hin tolu warri Ameerikaadhaan qaqqabamaa jiru karaa Kanaadaa deemaa jirtan gaara keessa jirtan dawwaladhaa qabee malee karaa sanarra oofa jiran tiraakaa irra dawwaladhaa isin guuree isin galchu Kanaadaa oloo. Boordara cufnee jirra. Warra Ijiptiitii fi warra Ameerikaa boordara itti cufnee jira. Maali? Lachuutu warra gaaraati lachuutu. Hin barbaannu qaalanaan qaalawitee jirti. Warra Ijiptiitis keellaa cufnee jira. Warri Kanaadaa tokko furu jirutti jiru warri yaa. Wallahi nama kaayirraa Kanaadaa dhaqee argeetin jiruun an itti sanaan jedhu. Waan an keessa jiru kanaan jedhu. Anumaa rabbi tokkichaa beeka jiruun an keessaa deemee asii nama ta'u. Wallahi si maali qaban malee. Waan takka jira ibsaa keenya laata dhugaatii si amma qoosaatti bira qonnee. This is not about Egypt. Nama tokko dhufanii laali yoo mootummaan jirtu siistama keessa seentee mootummaa si gargaara amma takkaa fi amma lama heelsi waan cifanii qabdaa jechuudha. Ka ammoo uummanni Oromoo dhufaa jiru. Gartee ka mootummaatii miti. Namaatu individualiitu namaatu anaatu amma nama tokko yoo inni ispoonsara godheefi anaatu teekiyeer godhaa akka mootummatti hin fidaa jechuudha. Amma tokkichaa sunii nama nyaachisuudhaaf biyya tana Yurooppii Afrikaa keessa teessee maallaqa itti erguurra si wayya. As gizee dhufa namni qaalii duuno gaafa Naziir nama tokko jiraachisuudhaaf hangam takka qaalii ibsaa Yurooppii kana keessa. Imagine nama tokko nama guddaa tokko hagaraa bal'atu biddeena lama nyaatu itti mee laalime warri biyyaa dhufe kun biddeena lama nyaata gaafa duraa Ameerikaa dhufe.
they eat too much. You know, lavaratan. Sandugu maji anu gafan tura biyata dofu katin nyata kana bela beta biyata tara sabi afuru nyata. Warra si far malamanya. Ana biyata da jaro ko bela. Awai hay. Allah lazim. Warra jimana ma oran jimana ma tufa khuni. Especially jima je shisha je hisab basani kana tufu qabda bablezagi. So shisha fi jima kana malaka tibita dun kamne jirun diya kalo ite ana fa wallale jaay chur is harara bablezagi. Amma si dalan te nyero gudini warra dufa jiru kun English fan bekan. Biya ije Europe kana khestani YouTube rabara chudan dani bisa itima tundura wa kana. Baradda biya ti dem tan khana biya tamitin demu jirajaati baradda da wani ti dem tan khana. Why English wal kabate Ethiopian gutum percentan torbataman percentan sekarang afan English fan beitu. Mal nam jole university ba jirtu afan English fan beitu an jole mekam dem university. Dubare YouTube bira khara Ethiopia demu jira mo khara America demu jira YouTube amal sadi amat afru biya Europe Africa kana kasi jira biya refugee kana kasi jira YouTube rambaratan ESL if jira chat jira ne biya tane sijana jana lenche to kusra abu suda sa fursa dia sa khesa awe mane saat kam goratani English fa dubachudaf class ay firat investing gorani ibsa qosari samatun to qosatim ibsa khani wallahi umma kana tuwani no namni samum taragage wa baratu dan kijbini samun taragagen dage fada ana sini mor majo joni da samun taragagen wa baratu dan des ibsa huwa wal marimitel ibsa what you doing is right amma ni gorajul qosacha khayidi lali saatakka afan barachudaf halan salpara ESL English second language YouTube tese namni barachun dandenye gide mana barumsa deme barachun dandenye male gide barsisa umani oromo gide barsisa arke barachun dandan YouTube bira gide dufan mo ni baratan maluf jannan wan blitlichi wan jaladri sigalte umani khanyero takataka asra lalme takataka telefon tu tembeni telefon namni garsiseni beiti garu yomana barumsa deme te mata dukuba so wani je chuju amata shanamata afuru bati jagutu yo firati invest gote ibsa khenya afan ni barat oblesri nabni si chugo takkallen injiru ni barat afan bati jamat takamal lama khaysati ni barat garu wani de majuru asdu faniti warri jibti fan bidena sadinyatan oblesri akamiga nitunya hay ade nagiya asli nagarre disti khaysa kokora nagarre warri jibti amma asli yotu itanazir nurati wala talasati me andage par anke se akam naziri maddi sange nurati yani nazir is my friend ala gandum ma kabdala atum ma gandum ma wala kidala nazir oromo abu shirani kama me nazir la isi da ke nishanu asli jannan gajje silale barago asli na karo asli wajji mal to wali fide ana to amma asli gajje silale isa gajje silale you know nazir na nazir la farra wal benani beita godnya kadan is friend of mine you know that right for years I'm gonna make wal bena alimbe ko garu mo silale bakatana mama kana mande كل ليش تكلم كلام الصغير يا ربني بيتا أنا تكلم كلام الصغير ولكن شوية وش الصغيرة كفاية علينا ما الصغيرة وصول نينا بطل علينا ما دام يجولوا الكبداتيس جولة بيجرا باجنا جرا خدامة جرا أرجع جرا وان سجلي خاني في جو جرا وان سجلي خاني والله نزيرات يالم تجر تسي هاي عملتوا في حرب فاخر دس جامون نحن طلبنا خدمة طيبة ستيني واتي نحن طلبنا خدمة طيبة سربا سودان تكون دقيقة دقيقة مرة خجان سربا خنين تسربا أفان عربا خنين حاسوس يعني منيتون وش الصغيرة كفاية علينا كفاية علينا تن 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 تررن ما الصغيرة بصورني له إلى نزير نماتو تكسينا كايوت نزير نورا ردانسي تبتة لينش سيخنا نو والله لينش خي ديمي لينش خي ديمي هذا إنساني تفاير غني تكابر أفراف مالك أسيب $1 بس ديوني خيا